murtii guutooniif sheekaa roobeen waraana addunyaa sadaffaa kaasaa jiru. Waraanni addunyaa sadaffaan yoo ka'ee jara lamaa gidduutti ka'a. Murtii guuto siin jedhaniimi maal murtii guuto ati morma huuto. Murtii guuto waan gidduu keessanitti uumame bal'ee naannoo ibsita. Achi kaatee immoo sheekaa roobee maal jedhaa jiru. Sheekaa roobeenis waan haasa'aa jiran kanas bareechitee hubattee deebiin uraatu qabda. Ballaaroo beesan lambaaroo beesantu sheekaa roobeen immoo akkuma kakatanii citiisaa baasuu jalqabanii jiru. Kanaan dura hojii inni hojjetaa ture tokko tokkoon baasaa jiru. Hojii akkamii hojjetaa ture? Kuni jarri shaabiyaan uummata keenya akkamitti arrabsaa jira? መሬትህ እንጂ እናንተ አታስፈልጉንም ጀዳ ጅርቲ ኦሮታ ሙጫንኩ ማሎ ጀታ ጅርቲ ነሜ ማሎ ጀታ ጅርቲ ታሪን ኬኛ ዩጀቹ ወዲ የላኔቲ ማሌ ማራኒር ጀዴ ሰሬንዩ akkaataa itti durbi tokko dhiira tokko jaallachuu dandeessu keessaa inni guddaan atini gurbaan dhiiraa kuni dubarri si qabamuu diddee rakkattee yookiin naani jaalallee qabaachuuf nama waanuma jaallatan dubartoonni kuni akkamitti isheen jaallattu godha jettee yookaan yaadaa jiraatti ta'e eezi kusitima askot maalidha nuyi waan baay'een barbaannu baay'een barbaannu mama xiqqoo barbaanna wanta xiqqoo san keessaa maal akka ta'e waan baay'een barbaadan jechuudha you know so inni tokkoffaan baby akkamiin egaa jirta vacation akka deemtuu fi boksii godheera Zanzibar Maldives Dubai ምናምን konkolaataa xiqqoo shan si jijjiireera Fortu sasi kau dan lupa ajaran lagi. Espa akadim tu sebesar kan ke shopping akadim tu fi kersi tiko isi sira. Konti kan ke cenggo di. You know, like mana tiko san, you know, si jijira mana bayi peridway si vitera. Kabadde sindi wanto mati ko kana barbana waan baay'een barbaannu you know so bakka tanuma qof wanta biraa miti kanuma gootanii dubara akkisiin jaallattu gochuu ni dandeessu dubartoonni yoo sobee sobdeenaan jedha okay so kanadha baay'ee hin dhamayna ummati ko kana gootanii jaalalleen keessa siin jaallachuu dandeessu yookiin naani haadha manaa gaarii argachuu dandeetta otherwise singili taatee hafta amma si mucattiin kun akkasitti yaadaartutti yaadaa jirtu amma dhugaa rabbichaat amma akka sanaatti yaadaa jirtaatamu jechuun kanayyuu ko namni ormaasiif godha jaalalleen kee akkamitti waan akkasii waan biccuu akkasii siif godha vakeeshinii makiinaa sii bitee mana sii bitee kun ikkoo waan bicuudhaam jechuudha waan bicuu namni tokko namaa gochuu danda'uudha akkamitti waan biccuu akkasii wal gaafannaadha amma atis immoo waan biccuu akkasii hin gaafatin gaafannaa magaarii gaafadhu malee maqaatti ba'utti mannaa magaarii gaafatteenna maqaatti ba'uwi amma Dubaayin si furatee dhaqee achitti vakeeshinii baqa zanaafataa si godhe kun maayin mana immoo viillaa beetii yoo sii bite kun maayin makiinaa jara laamborjiiniitu sii bite kun maalitti qabdiidha kuni ko nam tokko yoo namaaf gochuu hin danda'a maqaanuun xureessinaa sin bakka nu kana caalaa siniif godha maqaanuun xureessinaa Anam baromsi nangalu bakka. Amma ashi jiini tokko guyyaa 30 qabaa jiru. ashi Torban tokko immoo guyyaa 7 qabaa jiran. Torban tokko guyyaa 7 yoo qabaat jiini tokko torban afuriiti. Torba baay'isu afuri 28. Guyyaa lama eessaa fidanitti itti dabalan. Eechaa ufeetti itti dabalan. Kanaaf yeroo baay'ee baromsi nangalu bakka ananaan ta'u. Maaliif akka ta'e hin beeku mana barumsaa iddoo asirratti ijaartanii nangalu bakka. Ijoolleen kun immoo daddafee galaaf maaliif akka ta'e hin beeku. Guyyaa lama eessaa fidanitti itti dabalan. Guyyaan tokko jiini tokko guyyaa 30. Torban tokko guyyaa 7. Torba baay'isuu afurii 28.
guyyaa lama eessaa ufeet itti dabalan. Nu maaltu nu dhibe? Maaf nu marachitanu? Nu maaltu nu dhibe amma qoy? Wanti nu dhibu jira 28 ta'e 38 ta'e 48 ta'e nu maaltu nu dhibe? Harkaan idaa ofii maraatanii nu maraachina bakka. Ofii yoo maraattan achumatti mana keessatti ofii maraadhaa malee nus maraachina. Qophaa keessadis hin dabbaree qoy maraachuun qophaa nama dabbaraa qoy. Maaf nu dhiistanu qoy isin qoy. Maaltu nu dhibe nu 28 ta'e waan barbaade haa ta'u maaltu nu dhibe? Oroota mucaan kun maal hojjetaa jirti? Meme maal hojjetaa jirti? قلعة تقراي وينو شمون وانو قلعة تقراي وينو شكورينا الشمونانا 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 شمسكت 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 سكاك قدم مسخوز وسلنا له jechuun wanta hojjetamaa jiru kun isinii garaa jira. Wanta hojjetamaa jiru kun amma isinii garaa jiraadha. Amma yoo isinii garaa jiraate mimmee Oromiffaan nutti hima. Dhugaa Rabbiin isiniin jedhu waan baraa miti bakka Oromiffaan nutti hima. Maal dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Haariin keenya iyyuu jechuudha. Walii illaaniiti malee maraanneera. Jedhe sareen iyyuu. Maalum kau nama mali nam bil bilang. Wajib nanti teragi sitan. irra deebi bilbil. Lakki neetworkiin tim. Neetworkii akkam koo yeroo baay'ee akkasii. Lakki laa fuutu teragi. Neetworkii dhagaa sochee. Dhagaa sochee. Iddoo chaarjiitti immoo dabalaasee. Lakki dhagaa maalii ifama hafteena dhagaa keessanii gaantu chaarjii. Akkas jettee maali? Dhagaa sochee. Sagalee ishee bareedu ishee. Atumaaf waan akkasii jaalladha. Dhuguma yaalime. Anki sagalee baay'ee bareeda. Waa'ee sagalee haasaan jiru mamma maali nam bilbilaadhaan kaardii keessaa qabu. Akkasin jettuudha. Kunaamtii bilbilli kan koo kan kee Lakki an kan kee bilbiluun barbaanne. Qabi. Lakki an kee bilbiluun barbaanne maali? Maali siin galuu kaardii naa guuti. Kwai. Mucaa siisela waa'ee miiliyoonaa haasaa jirtu, waa'ee manaa haasaa jirtu, waa'ee maali makiinaa moo maal jetti? Makiinaa bituu haasaa jirtu. Mucattii kana dee kana naa fida. Dhugaa rabbichaa horutaa mucattiin kun yeroo dee kana dhufte sirriitti galti. Bakka mucattiin kun dee kana dirqama dhufuu qabdi. Namni asii kaardii guutuu dadhabeera adachii makiinaa Dubaay geessitee wanta naannaas ni maantaadha. Maalan ta'e jetta. Jaalalli sulumaa qabeenya irratti miti kan hundaa'u. Yoo dhugaa soodhaa jenne jaalalli qabeenya irratti miti kan hundaa'u. Namni qabeenya kee ilaalee dhufee boor qabeenyi sun yoo si biraan jiraanne si biraa deemuu ni danda'a. Mee akka nama guddaatti gizee yaanu namni gizee isin hin qabne isin bira dhaabbatu. Namni gizee isin waan qabne bukkee keessan dhaabbatee abshiraan si duukaan jira nama jedhu nama sana akkamitti ilaatu? Kabajaa guddaa kennituuf miti. Namni qabeenya ilaalee dhufee qabeenyaan gizee badus duukaa badaa jechuudha. Murtii guutooniif sheekaa roobeen waraana addunyaa sadaffaa kaasaa jiru. Waraanni addunyaa sadaffaan yoo ka'ee jara lamaan gidduutti ka'a. Murtii guuto siin jedhaniimi maal murtii guuto ati morma huuto waan morma nama fuute san amma yeroon gahee jira yeroon gadi naqan amma gadi naqxa nama hedduu ammootiin ilal himmaan boochifte watil kalayyaamu nu daawilu haaji arabbiin guyyaa kana ammootiin hin naannessina jedduu namaa kana ja arabbiin waytii takka oli waytii takka gadi nama hedduutu ammoo himmaan haqatee ammoo cal'ise yaa morma huuto caqasi yeroon ammootiin waan nyaatte san gadi naqxu gahee jira amma haakima bira gahee jira murtiin kee haakima bira gahee jira sheekaaroo bee bira gahee jira wanni haakima bira gahee hin deeffamu wanni sheekaaroo bee bira gahee hin deeffamuu sheekaaroo bee bira gahee jira wanni sheekaaroo bee bira gahee hin deeffamuu siin jaabbo sii galamoo siin galu katam hoogayaa jetti hindiin abaqqa
Murtii guutuu waan gidduu keessanitti uumame bal'inaan nu ibsita. Achii kaatee immoo Sheekaan Roobee maal jedhaa jiru? Sheekaan Roobeenis waan haasa'aa jiran kanas bareechitee hubattee deebii nuu laatu qabda. Ballaa roobee san lambaa roobee santu roobellee maqaan isaa yaamnu ta'u kana deebii namaa kana yookaan namarraa dubbata ija liblib godhee tiraakomaan kabiyyi wali baatee sadaqaa kadhattee ajjii geessite. Sanuu nama keenyaa isa geesse. Kabiyyi wali baatee sadaqaa kadhattee jaartii itti fuute. Kabiyyi qaariyaadhaan akka darasatti jaartii fi isa jala qallabdee jiraachiftutu miidiyaa irraa waa'ee nama dhuunfaa haasawa. Adeero dura kadhaa sanirraa beeme umrii teessan ni kadhattanii kadhaa sanirraa beeme. Sheekaan Roobeen immoo akkuma kakatanii iccitii isaa baasuu jalqabanii jiru. Kanaan dura hojii inni hojjetaa ture tokko tokkoon baasaa jiru. Hojii akkamii hojjetaa ture? Guutuu laali waraqaa ragaa kuni Awaash Baankii birrii sirratti argatan murtii guutuu laalaa fi Awaash Baankii kuni teeleebirrii birrii sirra argatame murtii guutuu kuni Coca-Cola in qaba jettee maanguddicha amootiin hin kaabbaayi Coca-Cola ti siraaskaaji maal jedha siraaskaaji isin jedhe siraaskaaji kookaati jetteeni birrii nyaatte kinu lakkoofsa kanaan itti dawwalte ila kinu laadhu amma sa ilaalladhu waan kana qofa birriin miliyeena 3 sirratti argatamte miliyeeni 2 gadhiifame akkasii bara miliyeeni 2 gadhiifame kanamarratti tiraansfar goote birriin Uma dibba sadii fi wayii kinolaan kana Commercial Baankii sirratti argatame Commercial Baankii birriin namaa tiraansfar goote miliyeena 2tu sirratti argatame eegana miliyeena 2 gadhiifamee jira birrii hambaatti jennee maal goonu waraqaan qulqulliin isaa sitti bahee jira kinoo mana murtiitii kasitti bahee jira ila kunniin sitti bahee jira la abbaan illee ina bira jira maal jedhee awwala isinitti dhufe Siraaskaaji kookaati gurguranii mana siraasaa feena birrii miliyoona 2,800 amma galchiinaan jedhi ani lakkiin galchuu ufii dhufaa jedhee agarsiisi. Murtii guutuu wanta saamaa jiru kun waan siif gaarii natti hin fakkaatu. Hojii akkamii hojjetaa jirta? Jarri kun sobuu jechuuttis ustaaza gurguddaadha jennee gara miidiyaa irratti kan beeknudha. Jarri kun hojii akkamiitu hojjetamaa jira? Murtii guutuu deebii guddaa deebii bal'aa sirraa barbaanna ammanu. Wanti kun akkamii qulqullaa'ee gara uummata kanaatti nuuf ba'uu qaba? Jarri shaabiyaan uummata keenya akkamitti arrabsaa jirti? እኛ ሻቢያ ደግሞ ከፈለግን አሁን ፋኖ ወደ ስልጣን እናመጣዋለን። ፋኖ ወደ ስልጣን አምጥተን ፋኖን አማራ ወደ ስልጣን አምጥተን ትግሬ ደግሞ እዛ ትግራይ ሀገር እናደርጋታለን። ኦሮሞ ቦታ ያለህ መሬትህ እንጂ ኦሮሞ አታስፈልገንም ለኛ መሬትህ እንጂ እናንተ አታስፈልጉንም ጀዳ ጅርቲ ለፈ ኬሰን መሌ ኡመኒ ሳኑን በርባቺሱ ስኑን በርባቺስተኑ ጀዳ ጅርቲ ለፈ ኬኛን በርባዱ ገሩሞ ኑሞን በርባዳ አማ ጊዜ አከናቲ ወልላሉ ኑ ሆላ ስትፈካና ጊዜ አከናቲ ኑላሉ jechuun nu maal sitti fakkaanne sitti mul'anname uummanni miiliyoona 60 olii kun akka kamitti sitti mul'ataadha amma kun gaaffii biraati mucattiin kun immoo mucaa akkamiiti namni waa'ee si yookaan mistara si beeku immoo gara uummata kanaatti dhufee deebii kenneera. ውድ ቲክቶክ ቤተሰቦቼ በጣም ይቅርታ ጉንፋን ይዞኛልና መግባት ሳልፈልግ ነው የገባሁት። እቺ ሴትዮ እልም ያለች በቅሎ ናት ማለት አገሯ ላይ ሴተኛ አዳሪ ነበረች። እንደገናም ደግሞ አሁን ያለችበት ሀገር ላይ ሴተኛ አዳሪ ናት። በጣም አሽሻም በጣም የምትጦዝ በጣም ዱርዬ ለሊቱ ሙሉ ሰክራ የምትወድቅ ዱርዬ ናት እና በቅርብ ቀን ደግሞ ስለሷ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ። አላርፍ አልቀመጥ ብላ ካለች ማለት ነው እና ምንድነው የምትለው እኛ ሻቢያዎች አለች ፋኖችን ትግራይን አማራን ቦታ እንሰጣለን አለች። ለራሷ ቦታ ሳታገኝ እኮ ነው የራሷ መንግስት እኮ በግማሽ ቂጡ ከብት በረት ውስጥ ነው የተቀመጠው። አይደለም ለራሱ እኮ ነው ብላችሁ አይደለም ለሰው ወንበር ሊሰጥ እና ኦሮሞን መሬቱን እንጂ እሱን አንፈልገውም። ደደብ የራስሽን መሬት እንኳን በትክክል ማልማት መቻልሽ አሸዋ መሬት እኮ ነው። አሸዋ ላይ የተዘራ እህል በልተሽ አይምሮሽ ተደፈነ። አየሽ አይምሮሽ የተደፈነው ጠባብ የሆነው አሸዋ ላይ በቀለ እህል በልተሽ ነው። እብድብድም ያስጨፍርሽ ደግሞ እዛ የምትጦዥበት መጦዝ ነው። ስሚ ይሄውና 37 ዓመት አንድ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ የጃጀ ለሃጫም ሽማግሌ ነው የሚያስተዳድርሽ። አንቺም እንደዛው ለሃጫም እየመጣሽ እየጦሽ ለሃጭሽን የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አታንጠባጥ። ደደብ የኦሮሞ ህዝብ ባንቻ አፍ አይጠራ። የኦሮሞ ህዝብ
ዛሬም እየገዛ ነው፣ ነገም ይገዛል። የኦሮሞ መሪ ነው ስልጣን ላይ ያለው እያልኩሽ ነው። ነገም የሚመረጠው እሱ ነው። ስሚ እንዳንቺ መሪ ዋሻው 37 ዓመት አልተቀመጠም። ድንጋይ ላይ ትኖራላችሁ፣ ድንጋይ ላይ ትበላላችሁ፣ ድንጋይ ነው አስተሳሰባችሁ። አንቺ ደግሞ ተወጭና የቂጣይ ቀደደው ደረቅ ቂጣይ ቀደደው አፍሽን ወተሽ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ትከፍቻለሽ። ዘረኛ ለነገሩ ምን ታረጊ? ከነማን ጋር ነው የምትዩ? ያ እኮ ነው ያ ነው። አሁን ደግሞ ከፋኖች ጋር ቂጥ ለቂጥ ገጥማችኋል። ስለዚህ ይኸውልሽ አይሞቀው አይበርደው። ኦሮሞን ነካሽ ማለት አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ነካሽ ማለት ነው። ኦሮሞ ማለት ኢትዮጵያ ነው፣ አማራ ማለት ኢትዮጵያ ነው፣ ትግራይ ማለት ኢትዮጵያ ነው። ገባሻል? ኤርትራ ማለት ኢትዮጵያ ነው። አንቺንና ያንቺን አለቃ ሳይጨምር ያበቱን ሳይጨምር ማለት ነው። ወደ ራስሽ ተመለሽ። ጭንቅላትሽን አሰደ በልኩ ጡጂ። እሺ በልኩ ወይ ፖለቲካ አትቺ። እሺ ፖለቲካ ወዲስቲ ፖለቲካ አትቺ፣ ምንም አትቺም። እናንተ እንዲቱን በዚህ ቱጣ በዚህ ግብታ ከማለት ውጪ አንቺ ፖለቲካ ሀገሪሽ ስላለችበት ሁኔታ ፖለቲካ akkuma dhageessanu ka mucattiin kun biyya alaatti yookaan immoo Dubaayin keessatti isiinu maal akka isiin hojjettu dhageessaniitu, hojii ishii dhageessaniitu. Nama akka kanaatu ol ka'ee dhaabbatee nu arrabsaa jira. Yeroo kana keessatti namumti lafaa ka'ee dhufi namni akka barbaade namni ajaan lafaa kaatee dhufti nama arrabsi. Nama akkanaatiif akka deebiin hin barbaachisne beeka. Garuu akkamitti hamma yoomitti dhufanii afaan zarra nutti haqatuudha amma jarri kun. Hamma yoomitti akkana tarrafamnaadha. Ituu beektee biyyuma si yookaan poolitikaa biyya si haasofti ture, biyyi si akkasiin keessa jirtu beektu. ATM dhuma nu ammatti fayyadamnu dhufanii kan argan Itoophiyaa keessatti. Maa inni kun jedhanii naanii kan gaafataa turan, akkamitti birrii namaa kennan wanti kun jedhanii kan gaafataa turan jira. Nama akkanaatu haadha dhaabbatee si arrabsa. Kun waa yeelloo mataa ofiillee hin beektu, waa nama akkana taasisuu barbaaddi haasoftu garuu. Gara biraatiin immoo daalachaan hedduu kana keessa rakkina guddaa keessa akka galee beektu yookaan immoo namoota wajjin walitti bu'ee jira. Yeroo kana keessatti immoo haasaa keessa biyyoota Tigraayin keessaa uummata haadha jara arrabsee jira. Jarri sunis akka jarri arrabsan garuu beektu, innis immoo deebii kennaafii ture. Yeroo kana keessatti immoo uummanni bicuusii bira dhaabbachuu dhiisee ture. As deebi'ee an isinii jedhin arrabfamaa jira, an isinii jedheetan uummata sana arrabsaa jira, an isinirra gooreetan kana haarii haasaa jira, garuu immoo sinna bira dhaabbachuu dhiistanii garuu immoo sinanatti deebitanii ana arrabsaa jirtu jedhee ummatuma keenya deebi'ee arrabaan arrabsee jira. Yeroo kana keessatti immoo uummata keessaa immoo aariin gurguddaan irratti ka'aa jira. Garuu uummata kanaa maal jedhame? Wallahi አጠቅሙም እኔ ለኦሮሞ ብዬ ከማንም ፍየል ጠባቂ ጋር ራሴን አሰድቤ ቤተሰቤን እናታችሁን ልብዳ የላመረኞች ለእናንተ ብዬ ከአማራ ከትግሬ ጋር መጣዳት ገገማ ሰገጤ ያኒ ጀዝባ አያስፈልግም። ለኦሮሞ ብሎ መሰዳደብ ብዙ ፋራ ይበዛዋል። ከፋራ ጋር ትግል ከባድ ነው። ሰገጤ ከብት kana qofa miti keessaa immoo baasee gara uummata Wallaggaa kana arrabsuu barbaadee jira. Yeroo kana keessatti immoo Soolan aarii deebii guddaa deebiseeraaf. Soolan daalachaan akkasitti maatii keenya arrabsaa, haadha kee arrabsaa jira, haadha Oromoo Wallaggaa arrabsaa jira. Maaliif irraan dubbattu warreettanii viidiyoo natti ergitanii? Daalachaan arrabmiti kan inni uummata Wallaggaa arrabse waggaa tokko dura. Sa'aatiin sun sa'aatii kami beektu? Sa'aatii Masarat Dhaabaa interview daalachaadhaan goote sana dudduuba jechuudha. Sa'aatii sana TikTokiin koo followers 700 ol qaba. Sidii galee. Sa'aatii sana anaaf daalachaa yoonii riyyaan kos hin jira. Anaaf daalachaati walii deddeebisaa ture jechuudha. Arrabsaan ture, na arrabsaa ture, waa meeqa gochaa ture isinii galee. Isa arrasin isa waggaa tokko dura har'a nafxanyaan iyyitee mucaa hiisisnaan isin har'a dubbattan. Tu akkuma durii garaa qabaattan, onnee qabaattan haati Wallaggaa, uummanni Wallaggaa maaf arrabsama jettanii yennanan iyyu sana isinii galee dhiirummaa keessan suuta jettanii akkuma duriitti meeshaa masagalee hin qabneen gaggeessuu dandeessu turtan yookaan immoo gatii arrabasaaf gatii dubbii afaan saasanaa fi gatii harkaasaa laachuu fi dandeessu turtan. Har'a immoo nafxanyaan gaallaa waa meeqa nu arrabsaa inni isheen ooltu dhugaa dubbachuuf fuulduratti bahee dubbatee isaaniini deebisuu fi daalachaa makanaa jechuudha. Siigalee. Sa'aatiin Oromoo arrabsutti, sa'aatiin haadha Oromoo arrabsutti Oromoon adabbii isaaf malu utuu laatee fi sabni biraa laachuu fi isaar siigalee. Sa'aatii amma nafxanyaan hiisisteeftanii iyyitanii kana sa'aatiin uummata Wallaggaa arrabsu sana utuu hidhamee bareedaadha. Siigalee.
Har'ammoo nafxanyaan akka unuun nu mooteetti akka ofiishee silxaanarra jirtutti akka ofiishee aktii barbaadde argisiistutti mucaa hiisisneettee asirraa suura isaa jedhee taa'u tokko fiddee bakka nurratti bookkisaa jiru jechuudha sii galee. Namni barbaade Oromoo ta'ee Oromoo arrabsu Oromoomatu adabbii sana kennuufii qaba malee saba biraa miti akka kiyyatti sii galee. Malee sa'aatii sana deebisaafiin ture har'a waan hin deebisuufiin qabu waggaa tokko dura sa'aatii sana eessa jirtu sin warri har'a soolan deebisii fi soolan sin to'aageetti qaba akkas jedhaa jettanii sa'aatii sana eessa jirtu anaan fooloowersoonni ko baay'ee ijoollee shawaa baay'inaan ijoollee arsii ijoollee jimmaa ijoollee harargeedha anaan fooloo kan na godhan ijoolleen keenya amma xiqqoodha warri fooloo na gootan nafaana jirtaniyyuu jechuudha. Sini galee sii meeqa nan arrabsamu sii meeqa inni waan dullaan hallee narrabu amma makkana faana dhaabbachaa turtan argaan ture sii galee har'a ammoo ani maatii guddaarraan dhaladhe sii galee akka inni haadha wallaggaa arrabsu gadi ba'ee haadha arsii arrabsuu hin danda'u maaliif maatiin koo miidiyaa ni ilaalu silkii qabu waa meeqa laalaa oolu natti dhaga'ama jechuudha sii galee nama qonottotamee seeraan guddate waan tan ta'eef amman danda'etti saba biraan nasheen Oromoo arrabsitus isa kanas yoo ta'e irraa dubbachaan ture isiniin jechuuf waan haaraa miti. Sababa isaattiidhaan tiiktookiin kwagaa har'aattan inni narratti gubachaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu wantan isaaf deebisu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kan akkasiin na hubadhaa. Garaagarummaan gidduu keenya jiru haala salphaadhaan uummata biraatiin nu nyaachisaa jira. Jechuun akka waan naannoodhaan gizee wal arrabsinu bu'aa guddaa wayii buusnu nutti fakkaataa jira. Akka kanaan garuu waan wal mo'annu isinitti hin fakkaatin. Tokko mo'atee tokko mo'amu. Yoo mo'amne iddeedhumatti mo'amna. Yoo kufnes iddeedhumatti kufna. Kana hubanne akka gara qalbii keenyaatti deebinuun isiniin jedha sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraataan walitti deebinutti isin jaallatamtoota.